መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር ቢጥር የት ይደረስ ነበር ሁሉም ቢፈቃቀር በመልካም መንፈሱ ክፋት ምቀኝነት የትም በደረሱ መጠፋፋት ቢቀር በተንኮል በሐሜት ሁሉም ቢደጋገፍ በእውነተኛ ስሜት ሰው በሰው ባይገባ ባያጋጭም ነገር ሁሉም ቀና ቢያስብ ሁሉም ቢተባበር ማን ኧረ ማን ይደርስ ነበር ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ያም ቢተባበር ድህነት አልነበር ያም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር magaalaa Naqqamteettis at least nama 100 akkuma laaltan zayitaan jira zayita leetirii tiin sadii akkasumas daakuullee akkuma argaa jirtan andaaqollee ayyaana faasikaa duukaa waan ol qabatuuf at least namoonni kun dhimma kanaani akka isaanii andaaqoo duukaa laalsee namni yeroo baay'ee faasikaa kana duukaa ol qabate waan qabu waan ta'eef at least ijoolleen isaanii maatiin 100 gama keenyaan tasgabbeessuun waan salphaadhannee fudhannu nu caalamoo nuti fakkeenya taane warra kaanillee dhufanii warri immoo baankii tokko yookiin nama tokkotti hojjetee uummata kana gargaara gotuu hin ta'in warri kaanillee qixa kanaan keessumaa naannoo Naqqamteen kun gargaarsa barbaada warri kaanillee hordofanii dhufanii uummata kana cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhu kanaaf fakkeenya ta'uudhaaf dhufnee uummata kana duukaa fagootti ilaaluu qofarra itti qinee at least jirra sin wajjin jira jechuudhaaf uummata kana bira dhufne jechuudha magaalaa kanatti uummata keenya immoo harka qal'atanii jireenya isaanii ayyaanni yeroo dhufu ayyaana kabajuudhaaf waan isaan barbaachisus immoo hin qabaanne bukkee dhaabachuun barbaachisaa waan ta'eef qaama baankiin keenya dhaabbateef waan ta'eef bakka adda addaatti bakka garaa garaatti yeroo ayyaana uummata keenya bukkee waan qabu baankiin dhiyeessee bukkee dhaabbata wal gargaaruun wal deeggaruun aadaa keenya ta'uu keessumaa sirna gadaa keessatti duudhaalee sirna gadaa keessaa waliin guddachuun wal deeggaruun isa tokko waan ta'eef baankiin keenyas isa kana duudhaa isaa godhatee kan hojjetaa jirudha kanaaf guyyaadhaas haaluma akkasuma kana uummata keenya jira bukkee dhaabachuudhaaf dhufne yeroo darbee ayyaana musliimaa sababa gochuudhaan lammiilee harka qalleeyyii ta'aniif maallaqa miliyoona 50 ol baasii godhee deeggarsa godhe jechuudha. Yeroo ammaa kanas ayyaana faasikaa sababeeffachuudhaan namoota lammiilee keenya harka qalleeyyii ta'an garaagaraatiif maallaqa miliyoona 60 ol baasii gochuudhaan bakka guutuu biyyattii keessatti jechuudha magaalaa Finfinnee dabalatee bakka buufata deeggarsaa 100 ol ta'u keessatti namoota 10,000 ol ta'aniif deeggarsa kan inni gochaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana akka riijinii keenyaatti magaalota 10 filannee magaalaa 10 kana keessatti deeggarsa adda addaa gochaati kan nuti jirru sana keessaati magaalaa 10 kana keessaa tokko magaalaa Naqqamteedha magaalaa Naqqamtee kana keessatti immoo nama 150 akka isaan gargaaraman kanneen harka qalleeyyii ta'anii murteessinee isaaniif deeggarsa kennuuf kan nuti dhufne kan nuti kenninu nyaataaf kan ta'u daakuu tokko isaaniidhaa fi kiiloogiraama 25 fi
zayitii nyaataa liitirii 5 fi akkasumas immoo waan ayyaana kana waan tokko waan isaan ittiin waa bitachuu danda'an immoo tokko isaaniidhaaf immoo qarshii 2,200 walumaa gala nama tokkoo fi qarshii 6,000 baasii goonee warra magaalaa Naqamtee kana keessaatii fi naannoo 900 olii gara miiliyoona tokkotti kan siqu baasii gooneerra jechuudha. Kanneen harka qalleeyyii magaalaa kana keessatti gargaaramanii fi walumaa gala magaalota 10 as jiran nu jala jiranii fi naannoo riijinii lixaaroo jennu Wallagga Arfanii fi naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee jechuudha. Isaan kanaaf birrii miiliyoona 5.1 oliidha kan nuti baasii goone. Gammachuu baay'ee natti dhaga'ameera. Baankii Gadaa fi baay'ee galatoomaan jaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Handaaqqoo zayitii daakuu naa kennanii. Ani gammachuu baay'ee natti dhaga'ameera garuu anis akkasii yaadne ture baay'ee gammachuun natti dhaga'ame. Gadaa baankiitii kan nu godhee baay'ee galatoomanii harka qalleeyyii jedhanii nuu kennuu isaaniitiif baay'ee galateeffanne. Ammayyuu jabaatanii ammayyuu nama kennan ta'an. Baay'ee itti gammanne dhugaa kan hin qabneef dhugaa. Baay'een kun baay'ee nu gargaare. Baay'ee kan mana hin jedhamneeni kan yookaan of harkaa qabna hin qabnu baay'ee itti gammanne. Agammadan ammayyuu kan kennan ta'anii. Ammayyuu nuuf jabaatu Gadaanis mootummaan keenyas hin jedha. Guddaan nutti dhaga'ame zayitii 5 nuu kennanii daakuu nuu kennanii birrii nuu kennanii gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Gammachuu kana immoo Waaqayyo fiixaan isaaniif haa baasu. Harki koo cabaadha danda'ee waa hojjetadheen jiraadhu nan dhukkubsadha. Ijji koo na dhugu badaa nan dhukkubsadha. Gammachuu kana immoo Waaqayyo gammachuu guddaa isaaniif haa godhu. Warra baankii Awaash immoo isaan haa eebbisu. Walumatti isin haa eebbisu. Haaluma jireenya keenyaatti bakka durillee baay'ee tattaafachaa turre duraasii gara loltuu dargii kanan ture amma moomna koo dadhabe. Amma moomni koo dadhabe xorotaa maalis hin qabu kan. Baankiin Awaash kanaan dura qabaa biraa amma immoo baay'ee nu tajaajilame. Daakuu kiiloo 25 fi zayitii nuu kennaniiru. Duruma ammoo birrii biraan qammaan nu gargaaraaru waaqota isaanii badhaafatu. Baankiin kan biraatu akka isaanii hojjetee hin gammachiisan. Lixa kana irratti lixa Oromiyaatti rakkoo ture numa beektu. Rakkoo adda addaa keessa ture uummanni keenya. Kaanii Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'ee kanas jiru jira. Kaan immoo Finxaalessi Amaaraa buqqisee gara magaalaa kanaatti kan dhufanii as qubatanii jiran jiru. Akkuma kana immoo harka qalleessi adda addaas magaalaa kana keessa akka jiru numa beekama jechuudha. Kanaaf uummanni keenya rakkoo adda addaa keessa kan ture kun ayyaana waggaa kanatti waan ittiin baasu, waan ittiin kabajatu, waan ollaansaa kabajatu inni immoo ofii isaatii dhabee itti yaaddanii akka kanatti karoorsitanii uummata keenya deeggaruu keessaniif irra deebi'ee ulfaadhaa isiniin jechaa uummanni keenyas deeggarsa isiniif godhame kana sirnaan itti fayyadamtanii isin immoo kana caalmaa gara fuulduraatti daa'imni keessan baratanii nama guddaa ta'anii akkuma kana nama gargaaruu danda'an akka ta'aniif adaraa dhaamsa isinitti dabarfachuun barbaada. Gama biraan dhaabbilee adda addaatiif ergaa ani qabu akkuma baankiin Gadaa karoorsee ayyaana kana harka qalleessaaf deeggarsa godhe baankonni kan biraanis dhaabbanni mootummaas miti mootummaa kan biraanis uummata isaatii hojii yoo kabaje yoo deeggarsa kennee waan muuxannoo ta'uu qabudha waan ta'eef baankii kanarraa muuxannoo fudhachuudhaan uummata keenya bira akka dhaabbattanii adaraa isiniin jechuun barbaada.